Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota amma oduu bal'inaan itti dhiyaadha. Lolli Faatee fi Maammadoo gidduutti adeemsifamaa jiru akkuma itti fufetti jira jechuudhaan miidiyaa keenyatti himanii jiru. Rakkoon biyya Kaayiroo irraa kan ka'e kun babal'achuudhaan biyyoota hedduu keessa qaqqabeera jechuun miidiyaa keenyatti himanii jiru. Akka guyyaa dheengaddaa miidiyaan Aljaziiraa guddichi miidiyaan tuktukiidha achirratti Faaxeen ibsa gootetti qabsoon keenya akka itti fufe of duuba hin deebi'u jechuudhaan dhaadannoo jajjabaa achirratti himanii jiru. Haa ta'u malee Maammadoonis waan kanarratti qiimii seenuudhaan lolli Faaxee Maammadoo gidduutti deemsama kun yeroo gabaabaa keessatti akka dhaabbatuuf labsiin darbes hin jiru. Ammaaf namni itti gaafatamummaa meeshaa dheengadda biyya Kaayiroo keessatti fudhatame meeshaa dheengadda Kaayiroo keessatti kan namtichaa irraa kutame osoo maxbaqa yookaan kushiinaa fiddee xibsii dalagachuuf deemtu Dr. Asuluddin Muhammad harkatti qaban jechuun amma dura isinii gabaasuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee rakkoo waan kanaatiif ammaaf itti gaafatamummaa namni fudhate hin jiru jechuun gabaasanii jiru. Akka oduun tokko biyya Kaayiroo namti maqaa kiyya nan dhayinaa jedhu tokkotti biyya Kaayiroo keessa jiraatan biyya Kaayiroo keessa jiraatu tokko meeshaan guyyaa dheengaddaa cite sun kan Dr. Abduu Seeti jechuudhaan miidiyaa keenyatti himanii jiru. Haa ta'u malee akka Dr. Asuluddin Muhammad waggaa 27 biyya Chaayinaatitti baratanii arrabaan eebbifamanii galanitti akka jedhanitti wanta kana wanti ifa gochuu dideef miidiyaadhaan Dr. Abduu Seen saahibee jechuunis himanii jiru. Haa ta'u malee Dr. Abduu Seen waan kana qulqulleeffachuudhaaf itti dawwallee gaafannee turre. Kan Dr. Abduu Seen hin muramus hin cabus jennee jala murree jirra jechuudha. Kan Dr. Abduu Seen ammaaf meeshaan kiyya nagaa jira narraa hin muramnes hin kutamnes ammaaf nagaa qaba. Haa ta'u gara fuulduraatiif ammoo narraa kutachuun Faaxee narraa kutachuun isii hin hafu jechuun shakkii keessa waan seenaniif iyyannoo gara UN'tti galfatanii jiru achi keessaa bahuuf jechuudha. Wal fakkaatuun lolli Faaxee fi Maammadoo gidduutti adeemsifamaa jiru kun dhaadannoo gara Faaxeetiin meeshaa waraanaa gurguddaa dhiyeeffataa jirti jechuun Maammadoon nutti himanii jiru. Wal fakkaatuun jiraattonni magaalaa Manfuuhaadhaa qabsoo Faaxeen irratti gaggeessaa jirtu kana jabaannee akka ofirraa qolannu jechuudhaan miidiyaa keenyatti himanii jiru. Wanti jabaannee ofirraa qolannuun halkan yeroo rafnu surree 8 hamma 7 godhachuudhaan akkasuma waan deemsee qabu ammoo bakka qaama gara meeshaa keenyaa san kaa'achuudhaan akkasumas ammoo wanta akka qulfii wantoota adda addaatiin hidhachuu waan akkanaatiin meeshaa gurguddaatiin dhufee malee meeshaan kun takkattiin irraa cinnaaniin rakkoo guddaa keessa galla jechuudhaan miidiyaa keenyatti himanii jiru. Jiraataan magaalaa Kaayiroo tokko akka miidiyaa keenyatti himanitti dubbiin biyya Kaayirootii kaatetuun dhugaa miti jechuun nutti himanii jiru. Haa ta'u malee dubbiin tuni maali jennee qulqulleeffannee jirra. Warri Kaayiroodhaa yoo akka tasaa mana kiraayii waan kafaluu dhabe kaarabaa waan kafaluu akkasuma yuutuubii irraa yoo waan daldalaa waan naggaadaa dhabe ajandaa addaa as baasanii doonee jirra tumamnee jirra opereeshinii taanee jirra gallee jirra kaanee jirra jechuudhaan miidiyaa kanatti yeroo hedduu kijiba waan gabaasaniif ammallee wanta manaan kiraa waan jaddatan waan dhabaniif ajandaa kana fidanii malee meeshaan dhiiraa kan murame hin jiru jechuudhaan jiraataan maqaan isaa akkan kaanii barbaade tokko biyya Kaayiroo keessaa nutti himanii jiru. Aduma wal fakkaatuun dimtsaa'ee shamarranii obbo Mubaarak Musammaadhaa yeroo gabaabaa keessatti Faaxee wanta tasgabbeessin haalli amma deemaa jiru kun yoo akkanaan itti fufe rakkoo guddatu uumama jechuun jiraataa magaalaa Manfuuhaa tokko gabaaseera nutti himee jira.